akka fedhe maaliif kaleessa sheekaa taata jechuun hin taatu. Intaatu. Maqaa sheekaatiinis maqaa sheekaa imaama siin kaayannee kaloota siin kaayannee asiin idduudhaan daawaa godhuuf yookaan maalee godhuu kanas daawaa godhuuf mirga qabda namni si dhorgu hin jiru. Akka feeteetti akkasii Akkasuma. barkase Akkasuma sirrii. bakka fedhe dhaabbadhus mirga kiyya qaceelloon rabbi kan na gaafatu akka fedhettis jalladhus ani waanumaan ani gartee ofii nama jala deddeemanii hamtuudhaan nama tuttuqanii yookaan nama arrabsanii gaafa namni tokko aaree miila keessa galee waa dubbate achas deemanii gamtaadhaan sirratti gurmaanii yoggaanii fi tiktoo keessarratti guban beeka nama arsiti san bira kutee kijibaa fi sobaadhaan maaree godhe maaree balleesse maaree godhe janii naidhaan jechuu tokko kana wanti akkaan gartee wanta natti ta'e jechuudha. Manaan isaa wajjin turre saadeera qaxara bulee ture. Filadhu jallinni kiyya obboleessoo filadhu jallinni kiyya. Jallinni kiyya filadhu. Jalladhus mataa kiyyaa min jaalli. Sirbuu sirba dhaggeeffadhus mataa kiyyaa. Mataa keetiif. Dhiisuus mataa kiyyaa. Mataa keetiif. Ta'ee garuu akkas akka taasisaa nuti hin feenu. Nu dhukkubsa gidee akkas akka nuti hin feenu. Rabbiin fedhe akkam gootanaa wamaa tashaa'uuna illaa yashaallahu jeekamu. Isin waan fedhan jedhe qaba. Yoo rabbii fedhe malee jennee. Yoo qaceellos taate rabbii fedhe malee. Maal jennaani qalbiin ilma namaa Nabi Muhammadin maal jedhe warabbi lamaan kana keessa ergamaan rabbi yeroo hedduu du'aa yaa rabbi ammallee yaa rabbi nan jallisin yaa rabbi nan mucucas yaa mucucarraa na eege yaa rabbi natis jedheet yeroo hunda kadhataa akkas maaliif jennaani qalbiin ilma namaa harka rabbii kana keessa jirti nama rabbiitti hisse malee namni tokko kaayyee jiru jiru jechuudha kun akkas ati kaleessa akkas taate maalaaf akkas taate jechuun hin danda'amu yoo dandeesse deemtee yoo dandeesse rabbi kadhattee rabbi jettee irraatti dhiifte. Amma namni tokko jiraachuufis mirga qaba. Jiraachuuf akkasii bara. Akkasuma. Maa jiraata jechuun immoo ni ta'a namaan. Hin ta'u. Akkana. Waan ati hojjettuuf waan gootu hunda dhugaadha. Nama ilmii qabu miti nama barate miti garuu akka wallaalummaa keetti osoo si gaafadha. Waan takka akkanatti sargeeffadhetti fakkeenyaaf. Waan hojjettu hunda tarkaanfii ta'e waan hunda keessa si galame waan ajaja rabbiitiin ala waan ati godhuu dandeessu jiru garuu rabbiin jal'ina namni ajaja. Rabbiin jal'inatti wanti namni godha. Fakkeenyaaf. Jal'ina badiisa qaamaa waan hamtuu tokko yoo hojjette rabbii fedhe qaddaratu jechuun ni danda'ama. Qaddara ta'uu baattu maaliree? Akkasitti hin dhageenya nama adiisa hedduu nama ilmii qabadheetis miti beekumsas qabadheeti miti hamtuu ati zinaa daleetu fakkeenyaaf qaddaratu rabbi biraan dhufte hamtuu sanitti wanti godhachuun sirriidha fakkeenyaaf. Nama rabbiin jallise abbaan fedhe qajeelchuu hin danda'u hin jenne. Isaan sirrii nama rabbiin jallise abbaan fedhe qajeelchuu hin danda'u nama rabbiin qajeelche abbaan fedhe jallisuu hin danda'u. Akkaan. Waan takka immoo kan jiru maal beektaa? Dogongora ati keessa jirtu waan fakkeenyaaf ammoo rakkoon wayii tokko yoo si mudatte isa komachuu osoo hin taane deebitee of gaafatta amma maal irraan jira? Si galemi waan rabbiin ittiin ajaje maaliin hojjechuu dhabee yookaan badii maal irraan jiraa? Rabbiin har'a miidhaa kanaan nagee jetteetti of gaafachuu qabda badii takka irra yookaan badii tokko hojjettee fakkeenyaaf si galee. Gaafachuu sun bara addaa baratu ta'e gaafachuu addaa bara. Mana tuwaayee amma waan hunda biratti waan badii goonuu fi kan hunda biratti achi deebisnee osoo hin taane of deemnellee of gaafachuu waan tokko hojjetti beekta amma ustaaza kiyyaa nama ati ustaaza keenya nama jabaa nuti qabnu nama hedduu jaalannu keessaa ustaaz Maammaa Bayaan yeroo hunda sii qofilee taphatu sii gammachuudhaan sii waa'ee diinaa waa'ee gorsaa nuuf himu gizee harkaan qofa agarra qofa gammanneefitti das nu jaabeeta gizee hunda sii gammachuu qabu waan kofina nuti.
Family mee namoonni as jala jirtanis follow godhamee akaawuntii isaa kanaan akka deebi'u kabiraan ni finnaafi. Kuma qulqullama. Kanaanu deemtee jirta munu. Maal? Amma mee anaa wal arguun feetu. Eessa jirtaan jee bara amma siinii wal arguu fadeen jeeni. Ani harargeen jira. Okay. Jirta. Inshallah ni dhufa. Wal garraame. Rakkoon koo bakka ati Finfinneedha jirtaami achumaan bordoddee as gorta. Waa achi jira. Achumaan bordoddee as gorta. Kanaafuu ammoo hundaafuu waa'ee tiktookaa miseejii teetis keessaan kanaa barra ishee harkeetiin ture ansii kan nu dhaboo osoo hin taane akaawuntii san akka deebi'u waan hin beekuuf. Ni deebi'a sayyoo deebisnee mokkorruu carraa dhabne hin dhabamu akkamitti. Rakkoon koo baay'ee. Ati amma TikTok report irra barreessuu qabdu. Irratti barreessine gurbaa tokko kamuu tokko wajjin barreessine irra bar. Kamuu janiin tokko yoo beektan natti fakkaata. Kamuu tokko wajjin yaallata irratti tollee bakka hin beekne gaa. Viidiyoo sadii nu argisiiseera wanni hamidha na cabse laal viidiyoo sadii bara amma. Ammaan kakaanii gocha nama kakaanii dantaa ijaarratti hin qabu. Laal amma TikTok viidiyoo sadii waan isirra godhe dura laal akaawuntiin kan kee fariisti warriingi jira. Akaawuntii warriingi jira. Akaawuntii baan warriingi jira. Erga sadeen kanas kan booda TikTok yoo namni sirratti riippoorti godhu baate baan sirra godha malee akkanuma baan sirratti hin ta'u jalqaba fariisti jalqaba laal osoo namni riippoorti sirratti godhe TikTok baan sirra godhuudhaaf fariisti warriingi jira. Akaawuntii warriingi jira. Akaawuntii baan warriingi jira. Sadeen kana booda baan sirra godha TikTok yoo ofii isaatiin godhe. Kan namni riippoorti sirra godhe immoo neetifikeeshinii sirra qabeefifu. Viidiyoo sadiif qofa baan sirra godhuu hin danda'u. Jalqaba waan inni kana malee si beeksisa. Fariisti warriingi siin jaa, akaawuntii warriingi siin jaa, akaawuntii baan warriingi siin jee tadumaati. Kana sadeen si kanneen jira dura inni TikTokni. Sadeenu si kanneen ture. Ilaalee gaan ergasii ilaalee malee. Fariisti warriingi jalqaba ni qabda ture. Deebi'ee akaawuntii warriingi ni qabda. Yoo akkas egaa TikTok masirra gubeetti ta'uu danda'a. Sanis ni deebi'a. Bara duraanuu natti jiranii bare. Gubuudha taraata nagaa itti heddummeessa malee duraanuu natti jiran. Okay, ammallee nima deebi'a inshallah. Ni deebi'a akka deebi'u an abdiin qaba. Ni deebisanii ni jalla. Atilleen akkuma eegi guyyaa amma keessatti gisee wanti barreessite warriingi kana. Baanii kana kaasuudhaaf riippoortii gisee irra barreeffate booda guyyaa siif kana guyyaa san boodaas maal akkasiin jiru na hubachiisi ni deebi'a. Yoo kan deebine ta'es akkuma amma keessaan na dubbiste kana haasu. Yaallee dadhabne irra nama wees jaballee itti finnee dadhabne. Ana mokkoru waalaikum salaam wa rahmatullahi. Amanteen inni kan dhagaa mokkoru. Maaliif guuta family? Eeyyoo namoonni hundinuu si jaallatan mee filoo godhan akaawuntuma kana. Nanni kan ta'an amantee? Na amantee nanni kan ta'an asii deebisa. Bilbila isaan bantee fi iimeela yoo bantee jiraattes yuuzarneemii isaadha. Bilbilumaan hin bane rakkee. Akkuma inni jala yeroo takka anis yaareetiin ergaan anis abdii kutadde booda malli biraan dhabamu akaawuntii sanarra guddaatis hin dhabamu. Dura garuu isuma kana deebisuu yaalla. Akkamitti? Itti ilaalla. Laabboo bar ni dadhabamee bar. Ni dadhabamee bar qaali guutumaan guututti bar gubatee bar. Deebi'uu hin danda'u yaa. Caalaa Nuree.
Oh my god. Assalamualaikum jara khain. Itu asa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akam naga. Ya dah. Iya, Ustaz bagara binagasi bahasa ka? Baate mi? Bebo bagar binagam base. Ya be tanjira. Baga baate bo. Baga baate kai wan duran ya deon ya tesani difte mo kam got. Mali. Maliyete. Maliyet. Wan duran te khat sani difte. Gema mo. Eh. Hai gema mapin di sabawan gema barang guya gema ke jauh yo tate mana idatin tabadda yo dan dijala mere. Akkas baka muranno hanan bekan. Di sini tabad sanuma si dang berbada ini di sini usi tabadu nutis wan kam nusi kan na namu wan kam siapa tabadu La gema di ma gema nu durane so waidi ate jala ma Profile ni ka bagaw profile ra. Toko mat se profile abda Ni ka be anulla lekam chalan kamma. profile nu kanan ma mi profile ka ba follow na dia bisa tekan ya follow na dia bisa Ala ufata beeksisu jirta si. ufata miti suuraa namni shoppii kanumatti screenshot godhee makkaratti na tolchanii comment kan laqaan